koo Sumayyaa eegaa turtan warroonni YouTube qabdanis warroonni YouTube hin qabnes warroonni YouTube jechuun YouTube irra hojjettanii akka keenya kanas ta'es ta'uu baattanis warroonni daawwattoonni isaanii koomentii barreessitanii fi yeroo hundaa yaadaan bira dhaabbattanii namni Sumayyaa eegaa turtanii na barreessaa koomentii jalatti ani cillaanfadheen eegaa ture. Wallahi cillaanfadheen eegaa ture. Maal jetti dhuftee maal dubbatti laata Sumayyaa yoon viidiyoo gadhiisti sa'aatiin 9 ta'ee jennaanii cillaanfadhee mana eege jechuudha. Amma gadhiisti osoo hin jedhu amma sa'aatii amma ga'ee jechuudha. Amma yoo wanaatti homaa gadinniisne Saidoon illee homaan dubbanne dhufee mana Roozaattis immoo eegaan ture. Mana Roozaatti viidiyoo taan hojjechuun isaanii oolu kan jedhamu Sumayyaa illee eegaa ture. Mee namoonni akka koo eegaa turtan jirtu? Dhugaa Rabbii Sumayyaa maal dubbatti dhuftee maal haasofti hin gammaddi moo hin aarti moo hin hinaafti moo yaaduma akkamii dubbatti kan jedhamu maal karoorfattee jirti maaltu itti dhagahame miira ishee dhuftee himatti kan jedhu eegaan ture. Dhugaa Rabbii isin akkam eegaan turre mee maaltu isinitti dhagahame maal yaaddan isin akka koo namni eegaa turtan hin jirtanii anillee viidiyoo irraa dalaguufuu miti akkasumatti miira isheetti dhagahamu miira ishee ilaaluun barbaade. Wallahi miira ishee ilaaluun barbaade maaliif jennaani nuti gammanne ka'aleessa wallahi nama hedduu gammadee ana qofa osoo hin taane daawwattoonni isaallee akkasumas warri isa daawwatu warri Sumayyaa daawwatanillee deeggartoonni Sumayyaa duraan Sumayyaa deeggaranii Saidoo arrabsanii tokko inuma jiru ammayyuu kan Saidoo arrabsanii inuma jiru garuu immoo kan immoo irra guddeessa Roozaan siitaatii fuudhii mucayyottiin baay'ee bareedduudha baay'ee xaxxabatti kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Kan obsa fixattee jirta waan ta'eef of hin dabarsin mucayyoon kun bareeddura kan jedhee namoota baay'eetu jira jechuudha. Namoonni baay'een immoo arrabsaa turanii lolaa turanii koomentii isaanii jala deemtanii ilaaltanii jirtu waan ta'eef ani baay'inaan ilaalle xiqqoo wal ilaale. Kanaafuu har'a Sumayyaan hafuutti nan aare dhugaa Rabbii maaliif jennaani akka ajaa'ibaatti deegaa jira ka. Akka ajaa'ibaatti maaluma dubbatti maaluma haasofti kan jedhu eegaa jira jechuudha. Rabbiin Roozaallee haafuusisu ani kan hin du'aa godhuu fi kan inni illee irraa gammadu jechuudha. Dhugaa Rabbiin isinii jedha hedduu tokko gammadee gammachuun koo daangaan qabu maaliif jennaani Roozaa ta'uusaa jechuudha. Roozaan amma Sumayyaa fi Saidoo abadan utuu mormi ishee cite addaan hin ooftu. Mucayyotti miskiina bara. Akkuma afaan seetii haasoftu sanadha Roozaanii akkuma fuulla isheetii akkuma afaan seetii haasoftu sana garaa keessa sharri wayituun qabdu homaan qabdu jechuudha. Kana irratti Roozaa adda baafannaa silas dubbadheen ture waan ta'eef hedduu tokko bakka ani kan hin eegaa jiru bakka Sumayyaan qatteetaa indawwaltii fi wal arguu Saidoo fuuteetti kan jedhu bakka kanuma irraa eegaa jira. Ammas kan hin du'aa godhu Roozaallee haa fuudhu Sumayyaan illee haa deebituu fi haadha ilmaaniiti waan ta'eef yookaan isheen amma kan isheen ta'aa jirtu akka Saidoon duraan dubbate nama obsa fixateetu mucayyoo kana duraanuu yaada wal qabu natti fakkaata. Mucayyoon duraanuu gaa biyya tokko turanii mana tokko nyaachaa dhugaa turanii harka Sumayyaa irraa nyaattee guddattee waa hundayyuu Saidoon barsiisee mucayyoon guddattee addana geesse isa galtee mugaa hireedha darbitee heerumtee ergasuma Saidoon keenya yaadaan qabee dhoksatee taa'ee natti fakkaata. Kanaafuu iccitii kana kan baasisee Beezaadha. Beezaa gabbaasiisee Beezaatu illikii keessa gashee Saidoo dhiisii mucayyoo bareedduun qabaa ani miidiyaa irra fiduun barbaadu jedhee maaliif keessaa wal jana jedhu keessaa walitti taasa'u biyyaan illee tokko gandaan illee tokko ta'uu dhiisuu danda'u garuu biyyaan illee tokko nama xinnummaa irraa kaanii wal beekanidha miidiyaa kanarratti Saidoo fi Roozaanii. Kanaafuu isaan wal bisheeffatan inni kun illee tan karaattatee jira isheen illee aarii jaarsaa qabdi. Inni kun illee aarii jaartii qaba. Kanumaaf Rabbii walitti gixxiin godhe natti fakkaata. Rabbumatu walitti oofaa jira. Jarri kun dhugaadhuma Rabbii osoo wal fuudhanii jechuudha. Walirraa deemu walirraa ta'u jechuudha. Rabbiin tokko saanaa godhu. Rabbiin Sumayyaallee garaa laafisee jechuudha. Beezaallee garaa laafisee jechuudha. Akkasiin Saidoo fi Sumayyaa wal argisiiftu kanuma duwwaa gootu. Yoo feete argitee haa baqattu jechuun bakka yoo Sumayyaa fi Saidoo wal argisiifte Beezaanii Saidootti hirmuun dhiistu. Inillee fuuchuun hin dhiisu jechuudha. Sumayyaan illee Beezaan jedha Roozaanii Saidootti heerumtii hin heerumtuudhaa fi itti mul'achuu hin dhiistu. Argiteen immoo waamtee taasofte akka Beezaadhaan gaddaa jechuudha. Kanarratti immoo seenaa dalaguu qabdi Roozaan. Dhugaa Rabbii seenaa dalaguu qabdi. Saidoo fuutee dhaqxee wal agganaanya'uu qabdi jechuudha. Nama tokko wajjin ijoo hin dhufu jettee
kakattee fuutee dhaqxee isaanuma daqiiqaa 3 daqiiqaa muraasa'e sila kaameraan isaanii baay'ee dheeraa waraabaa waan ta'e daqiiqaa 3 daqiiqaa muraasa'e Saidoon faxalaqattee itti hafu fi dullee haa baqattu bes borii ilmoollee hin godhatte Roozaan kuni akkasumas immoo ilmoon Saidoollee hin jirti Saidoon illee kanarratti fattanaa ilaalu dhugaa rabbii kone fattanaa cimaa kennuu fi qabaa jechuudha Sumayyaa fi Roozaan sirriitti wal arganii Saidoo fuutee dhaquu qabdi jechuudha silaa Sumayyaan nan nageessutti sheerin godhina isin maal gochuu dhuftee na daawwatti miti isin dhuftuyyuu silaa hunda geessu waan hidhaasoo jechuun namni toroggominaa fi jechuudha yoo akka tasaa na argite Saidoollee akka tasaa argee itti minneessaatti maamiti kanaafuu jechuudha ani hawwiin koo kan irra guddeessa na gammachiisee kanadha jechuudha lamman isaanii hin jiraachifata abbaan mana isaa keessa jiraata Saidoon hin jiraachifata jechuudha isaan miti isaa olittiyyu jiraachifachuu danda'a rabbiin nama amantii isaatii nama kabaja qabdu nama namaaf ulfina qabdu nama waa hundumatti haasaarree seeratti nariifattu hin batamtu bareedduu suutumee gaafa teessee haasoftu argitu kaasin iyyuu hin beektu mala ishee qaanfachaa iyyuu haasofti safuu eeggachaa haasofti takka wanti safuu seerraa wanta afaan baalagee tokko namarraa isheerraa hargee hin beekoni baay'ee mucayyoo jaallatamtu kabajamtuudha rabbiin kan Saidoo haa godhu rabbiin illee Sumayyaallee haa deebisu ani kanuma du'aa godhaa fi isinillee du'aa godhaa fi warroonni gammachuun isaanii isinitti tole warroonni inni Roozaan baqaa inni nan fuudha jennaan gammaddani wallahi gammachuun keessan daangaan qabu isin miti sabni biraayyuu deeggartoonni Sumayyaayyuu baay'ee tokko gammadanii baay'ee tokko itti tole waan ta'eef Saidoon akka beektan obsa fixatee jira amma kanayyuu hin taa'ee jechuudha Rabbi isaa gargaaru jechuudha dhugaa rabbi hedduutu kokkolfanaa isaa maaliif jennaan waan hin gammaduu fi ani yeroon gaggammadu kokkolfanaa isaa kolfanatti buusaa jechuudha kanaaf jennaan hedduu tokko natti tolee jira hedduu tokko na gammachiisee jira hundi keessaniyyuu warroonni Saidoo fi Roozaa walitti jaallattanii baga gammaddan hundi keessan warroonni gammachuu namaa qabdan warroonni garaan keessan qulqulluu jechuudha waan gaarii namaaf yaaddanii waan gaarii namaaf hawwitanii isiniif illee rabbiin akkasuma waan gaarii isiniif baasu akka amala keessaniitti akka bifa keessaniitti rabbiin jechuudha waan gaarii isiniif baasu rabbiin waan gaarii isiniif kennu isiniin jedha anneen gadda galgala Saidoodha lafuma akka du'aa godhee fi du'aan kiyya qeebalamtee isiniin jedhee jira annama guddaadha kaameraa kanarratti dallaalina keessa kiyyaanatu beeka waan ta'eef saniifuu hedduu tokko gammadee jira isiniif illee du'aa isinii godha rabbiin isinaa milkeessu waan yaaddanii fi waan karoorfattanii rabbiin isiniif haa guutu yaadaaf muraada keessa rabbiin isiniif haa guutu hunda keessaniyyuu dhiiras ta'e durbas ta'e yeroo itti namni gammadu wajjin gammadu yeroo itti namni gaddu wajjin gaddi dhugaa rabbiin isiniin jedha yoo nama wajjin deemte yoo bakka rakkoo nama wajjin dhaabbatte yoo bakka gammachuu nama wajjin dhaabbatte yoo bakka gadda nama wajjin gaddite dhaabbatte yeroo hundumaatti rabbiin si gargaara waan ta'eef ayyuunis viidiyoo gaddiste turte kaleessa irraan hojjedhaniin biizii ta'e isinis baay'ee rakkoo guddaa keessa jirti silkiin see jalaa badee jira telegiraamii illee dubbiseetiin ture silkii ishee hin hojjetu dhugumaan badee jechuudha silkii see barbaade argadhe nan dubbisaan illee hedduu tokko garaana nyaatte isheen illee jechuudha silkii otumalii gaffiduu silaaga qalbiin qabdu gus jettee walumaa gada deemti kanumatti silkiin see jalaa badee hedduu tokko boosse akka isheen itti imeelii ishee argatte iyyuu rabbaa beeku wanta barreeffatte qabduuf iyyuu imeelii ishee argatte natti fakkaata yookaan laaptooppii irraa qabdi ta'a malee silkiin see badee jira naan iyyuu telegiraamiidhaan dubbisee jennaani naa deebisuu diddee hedduu tokko garaana nyaatee duraan naa deebisti daqiiqaa tokkotti iyyuu naa deebisti waan ta'eef hedduuti bakka hedduu qalbii keenya cabe jechuudha kanaafuu illee barbaadee argadha rakkoon qabu amoos nan gaafadha lakkoofsa amoorkaa fudhadhee yookaan immoo wanni eenyuun maqaan Saidoorraas fudhachuu nan danda'a wabiirraas fudhachuu nan danda'a yoo isheen lakkoofsa kan biraa baafattee jiraatte jechuudha malee hedduu tokko na gaddisiistee jirti hedduu tokko garaana nyaatte dhugaa rabbii yerootti isheen boosse duukaa boo'ee kanaaf irraa hojjechuu dadhabee dhugaarraan hojjedhanii utuun biizii ta'uyyuu irraan hojjedhan ture silaa ayyuurraa garuu saseen boossu garaana nyaate anillee waan hin boo'uuf jecha ciniinnadhee tan dhiisee amma dhumarratti dubbadhee jechuudha hundaafiyyuu rabbiin hunda isaaniitiif fayyaa nagaa kennuuf nama miidiyaa kanarra jiru xiqqaas ta'e guddaas ta'e hunda isaaniitiif rabbiin fayyaa kennuuf rabbiin nagaa haa kennuuf hin jedha akka siyaasaa sirrittiin baay'isuu waan dhaggeeffataniif guddaa tokko galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'u bye bye